Assalamualaikum warahmatullahi akkam nagaa jirtanii jecha har'a akkamiin jechoota afaan Oromoo ijaarrachuu dandeenya kan jedhu wal barsiifnaa akkasumas mallattoo gaafii raajifannoo hudhaa qoodduu mallattoo tuqaa eessatti akka fayyadamnu wal barsiisnaa walumaan barannaa jecha. Warri jalqaba gara YouTube channel kanaa dhuftan like, subscribe, share gochuudhaan namoota biraa dhufanii carraa barachuuf argatan yookaan barnoota akka isaan bira gahu gochuun qooda keessa isiniin jedha. Qubee dubbifamaa gara gubbaa kaa'een jira, dubbachiistuu as kaa'een jira kunoo. Kanaafuu kana keessa jechoota gabaabaa, jabaa, dheeraa, laafaa akkasuma hundallee ijaarraa walumaan haa barannu. Mee eessa jirta jennee haa barreeffannu. Jechi kun jabaa akkasuma irra butaadhaan ka ijaaramu jecha. Mee maaliin eessa jirta jennee barreeffanna yookaan ijaarranna jecha kana. Hima kana ijaaruuf jalqaba qubee dubbachiistuutiin eegalla waan ta'eef qubee dubbachiiftuu E guddaa fi E xiqqaa fidadha. Maaliif jalqaba guddaadhaan eegalla bu'aata akka barreessuudhaaf. Kanaafuu itti aansinee immoo qubee xiqqaa. Maaliif dubbachiistuu lama godhannee jennee dheereffannee jirra jecha. Itti aansinee immoo qubee dubbifamaa keessaa saasaa lamaan fidadha. Ees jenneerraa itti aansee immoo qubee dubbachiistuu keessatti deebi'ee aan fidadhaa jecha. Eessa garas darbuudhaan ammoo qubee dubbifamaa keessaa jaan barreeffadha. Itti aansee immoo qubee jaatti ii fidadha. Qubee xiqqaa san booda qubee dubbifamaa keessa deebi'ee raa fidadhaa. Raatti aansee taa fidadha. Itti aansee immoo qubee dubbachiistuu aan fidadha. Maal jedhee walumaa galatti eessa ka jedhu jechaota jabaa keessa lakkaa'amaa jirta ka jedhu immoo irra butaadhaa. Mallattoo gaafii kana immoo fuulduraan kaa'adha. Maaliif eessa jirta jedhee gaafii dhiheessuutti hin jira waan ta'eef mallattoo gaafiin fuuldura kaa'adha. Bakka kanatti fayyadamna jecha mallattoo kana. Amma immoo mallattoo tuqaa tana eessatti fayyadamna? Gaafii inni naa gaafate kana tuqaa tana fayyadameen deebisaaf maal jedhee dalagaarra jira. Kalaas xumuradhe jechaadha. Deebiirraan barbaadu amma akka waa biraasna deebi'ee dubbatu hin barbaadu waan ta'eef dalagaarra jiraan xumuradhaa jecha. Dalagaarra jira jedhee barreessuuf jalqaba qubee dubbifamaa keessaa daan fidadhaa. Itti aansee dubbachiistuu keessaa aan fidadha. Maal jedhee daa jedhee itti aansuudhaan gara dubbifamaa deemee laamti fidadha. Dal ammas dubbachiistuu keessa deebi'ee aan fidadhaa. Dala jedhee barreessee jira jechaadha. Amma immoo dubbifamaa keessa deebi'ee gaan fidadhaa. Dubbachiistuu keessa deebi'ee laman fidadhaa. Maal jedhaa dalagaa jedhee barreessee jira jecha. Dalagaarran jira jechuudhaaf immoo ammas qubee dubbifamaa keessa deebi'ee raaraa laman fidadhaa. Itti aansee gara dubbachiistuu deebi'ee aan fidadhaa. Maal jedhee barraa'ee dalagaarra jedhee barreessee jira jecha. Dalagaarra maaltu naafee dalagaarran jira. Itti dabaluudhaan naan fidadhaa. Dalagaarran jedhee barreessee dabaluudhaan immoo jaan fidadhaa. Iin fidadhaa. Dubbachiistuu keessatti deebi'ee jechaadha. Dubbifamaa deebi'ee jira. Raan fidadhaa. Aan fidadhaa. Dalagaarran jira jedhee barreessee jira jecha mallattoo tuqaa fayyadame. Amma immoo mee kanumatti aantu mallattoo qoodduu fayyadamna. Qoodduu jechuun eessatti fayyadamuu dandeenya? Mallattoo qoodduu immoo bakki itti fayyadamnu fakkeenyaaf maqoota namaa gargar baasuudhaaf fakkeenyaaf Mahammad, Alii, Sa'iid, Lubaabaa, Aayishaa fi Jamaaltu mana barumsaa keenyatti barata jechuu dandeenya fakkeenyaaf. Akkuma argaa jirtan qoodduu bakka itti fayyadamnee jiru gara jalaa kanneen agartan miti. Mahammed jennee kun maqaa nama takkaati jecha.
Aliin immoo maqaa abbaasaa osoo hin taane maqaa nama biraati. Sa'idis maqaa nama biraati malee maqaa haga akaakayyuu isaatti waamamaa jiru miti. Maaliin adda qoonneerra? Mallattoo qoodduu kanaan akka namoonni kun Mahammed takka, Alii lama, Sa'id sadii, Lubaabaa afur, Aishaa 5, Jamaaliin 6 namoota 6 waamaa jirra malee maqaa haga akaakayyuutti waamaa hin jirru. Yoo akkasii waamuu feene immoo akkam goonee barreessina sin agarsiisa. Akkuma argaa jirtan Sa'id, Abduu, Ahmed, Alii jedha gara jalaa kanatti. Maqaan kun maqaa nama takkaa ta'uusaa haga akaakayyuutti waamuu maaliin beekuu dandeenya yoo jettan walakkaa kanatti qoodduu mallattoon qoodduu hin jirtu jecha. Kanaafuu maqaan kun maqaa nama takkaati. Ka gara gubbaa sun immoo mallattoon qoodduu waan jiruuf Mahammed qofaa, Aliin qofaa, Sa'id qofaa, Lubaabaan qofaadha jechaadha. Akka saniin adda baafachuu dandeenya mallattoo qoodduu bakki itti fayyadamuu dandeenyu bakkoota akkanaatti jedha jecha. Amma immoo mallattoolee shanan kana keessaa kan nu hafe hudhaa fi raajeffannoo eessatti akka fayyadamnu jechaadha. Isaanis ni fida. Mallattoo hudhaa dubbachiiftuu lama ka waliif fokkaanne gargar itti baasuuf fayyadamna waan ta'eef kanaaf ka jalqabaa kan ajaa a'aa lama jira iin immoo ni jirti jechaadha. Kanaafuu iinii fi aan dubbachiistuu waan ta'eef gargar baasuu qabna yookaan immoo wal biratti barraa'uu hin danda'a waan ta'eef kanaaf ajaa'iba godhee barreeffadheen jira. Ii fi aa jidduu gargar kaa'ee mallattoo hudhaa fakkeenyota kanaatti barreeffanna. Fakkeenyaaf re'ee, kaa'i, taa'i, sa'a wantoota akkanaatti fayyadamuu dandeenya mallattoo hudhaa dubbachiistuu lama ka waliif fokkaanne gargar itti baasuudhaaf addaan baasuudhaaf. Ka gara jalaa immoo mallattoo raajeffannoo fayyadamnee jirra jecha. Ajaa'iba rabbii jennee mallattoo raajeffannoo fayyadamnee jirra. Fakkeenyaaf kaas malee bakkoota hedduutti fayyadamuu dandeenya. Sagantaa keenya ka barnoota guyyaa irraa asumatti xumureen jira. Waan haga ammaa na wajjin turtaniif nagaa galatoomaa nagaan naaf jiraadha.